Miidiyaa sun eega jalaan isin bitattanii isin bar murteessan deebitanii asitti isin immoo jaarsaaf jaartidha. Namni jaartii ofiin mareeffata rakkoon qabu inni arrabsallee homaa rakkoon qabu walloltanii ummataaf akka dhiyaanaatitti yookaan akka irbaatatti dhiyeessitanii maaf ummata shoror keessan maaf ofiis maraachitan fakkeenyaaf ofiisinii ajjeesuu nuun jette nu of nu ajjeesuu keenya namni waan baay'ee dubbachuu danda'a. Waan san garuu namni kan dubbatuuf isinirraa maddatti qooyii qabatee guddoo godheeti. So tanallee akkasitti hubachuu qabda. Hundaafuyyuu isin sadarkaa tana maaltu isin fide akka dhuunfaa kiyyaatti gaafii. Fakkeenyaaf amma akka ati reefu jettetti miidiyaa irratti jireenya keessan of ol baaftanii jette ka ol nu baasee tokko haadha faateeti dura dhageeffadhu. Dhimma kiyyaaf kanaafiidha. Dhimma lola biraa gootee ka ol baase osoo nuti quban qabne osoo nuti araararra jirru kan ol baase haadha faateeti dhageeffadhu reeti. Sila har'aan tana haati faateedha. Ani arraan tana naafin har'a isiif jettee akkasitti natti fiide san isiifuu jettee silaarra miidiyaa irratti ol nu baasuun qabdu. Namni nama wallole lameen jidduu gaafa seene arraa miti duruu dhabamaa ture. Hatta nama jidduutti ilkellee hima dhaba. Obboleessa nuti saadha abbaa qabaatumaa turre. Ollaa jaaduu cabe. Nama meeqaa jidduutti wanniite. Ammoo ira dhaggeeffadhu guyyaa takka reedi. Abbaan kiyya namni ollaa obboleessi isaa dhufee jaarsaa fi jaartii isaa tumu jiru jidduu seenee jaartiin isaa gubbaan abbaa kiyyatti tufte abbaan kiyya ummaatti ija malee tabiraa qaba. Wallaahi obboleessa isaa harka cabsee ilaa harraakki isaa naafa obboleessa abbaa kiyyaa jechuudha. Sababii inni osoo jaartii isaa tumaa jiru obboleessi dhufee jidduu seenee haati jaartiin abbaa kiyyatti tufteef jechaadha. Namni kun amalli namaa tokko miti. Anarraan tana haadha baatee qubatti gartee dhuunfaarraa qabaadheeti miti. Nu jidduu seentee isii gubbaan sibiilaan dhawamuu fi fuulli korrootamuu fi isii gubbaan nagadilla akkan duraa illee hin baqanne qabdee naan taa'uu isii saniin na aarse. Kanaaf ammoo ani isii irratti tokkoffaadha. Haati faatee keessummaa teenya isii irratti haadha warraa kiyyaatiin wal loluu taakka. Ready. Lammaffaa irratti isii gartee feetu kafeetellee haana gootu harkatti kaasuun kiyya gartee ofirraa dhee ifirraa kaasuu san akka badiitti fudhadhee mangud jaarsi arsiilleen jaarsi guddaan ka dubbii xiyyaa fi haadha faateetiif dubbii naa fi xixiqqoo tana dhiisi dubbii lubbuutuu fixuu danda'u jaarsa arsii kabajamaa fidee fuula isii dura kaa'ee. Jaarsi akka soddaatii itti dhooftetti ilaali middilibsiin takkaa ummaatti yaa'u hin uffisin haadha faatee fidee uffise jira keenya. Ira dhagee reedi fixattee jedhaniin jaarsi biyyaa fixadheera. Imaama masgiidaallee itti geesse fuudhee imaamni masgiidaallee fixadhe garaa olii fixattanii akkuma viidiyoo irratti argitan kolfaan taphaan adda deemne deebitee haati faatee miidiyaa irratti illee akkuma yeroo walii wanti qabnu san ani waan naadha akkas hin taaneef waan naadha hin qabneef arsii akkasii jedhe anaaf anaa arsii yeroo takka afaanii nan bahin wallaahi summa wallaahi rabbi arsii kan asrii salaata asrii kan achi nan dabarsi yoo ani wallola kiyyaa fi yeroo anaaf naafi wallolu san yoo ani arsii maqaa kiyyaan dhahe rabbiin salaata asrii kan nan dabarsi. San hunda fiddee arsii keessa fiddee akka soogiddatti gootee eega walitti araarama keenya san dhiifte kabajaanii siidhaaf jedhee middilibsii qarshi 2,500 bitee isii uffise san hunda dhiifte deebiteellee ittiin giiftiin na guurratte jechuudha wanti namaa jala seente. Gubbaan kun akka na godhette. Waan takkaayyee kadiiramma wal komachuun beektee komiin namaa dhumtu abuyyaa yaadhiifama naa godha takka. Waan xumura gaafachuuf. Egaa takka qofa dubbadhee bu'ee yoo daqiiqa takka bichaa keessatti kadiiriin ayyee dubbadha tole tursa sinii godha. Kaddu salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جرى كل كيسان وبكم جرت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما لي كان جرى وجدتني نمن يوها سو ميرا كيس سينه ولا دلنا haasawuni barbaachisu beektanii sooshaal miidiyaa dhiisaatii yeroo sooshaal miidiyaa kanaan ala jiru iyyuu namni suutuma haasa'e waan isa dhiballee suutuma yoo haasa'e dubbii sanillee fitata namni yoo miira keessa galee dubbiin harkaa baddii waan jedhu kanallee waa hedduu afaanii nama ba'uu danda'a. Kanaaf eegasanii أعوذ بالله جل وعلا نما دلنا سيسكون تكوسيتا سكبي أرجع توا جدو في ساري سنين جده وانني كديرين دب بسيف كدوني أكا كيسان دب بستو معنا سجلني دعام
Kaduu akka keessaan na dubbiftu amaanaa siin jedha. Kadir keessan dubbisa guyyaa yaa. Kadir keessan dubbisi inni lammataa immoo ka jechuu barbaadu haati manaatiif abbaa manaa wal dhabuun duruu jirti, wal loluun duruu jirti. Namni marti xiqqaa guddaallee mana banatee wama kana ashantaa godhatu sheebnu. Kun immoo baay'ee nama gaddisiisa. Waan nama dhagayamu waan kana osoo kongumaa namni marti mana irraa banatee ayyaatillee naafi irraa buutee dhiistee waan kana taragaaggaatanii namni hayyuu baay'eetu jira. Waldhabbiin keessanillee oo kagartee egasii immoo haga amma jedhamu kana gaafellee hayyuutu namaa laala. Namni waldhabuun kaleessuma jira. Dubbii walumaa galatti dubbii namni sirra oofu kullin isaan balleessaa jira. Sanis ta'ee nus ta'ee kabiras ta'ee namni marti gartee dubbii kana ashantaa godhatee haasa'u baay'ee nama gammachiisu. Ani ashantaan tokko yoo galu ashantaa sanirraa namni tokko yoo haasa'e kaafi marti isaa irraa haasa'u malee hin quufu jechuudha. Marti isaa irraa haasa'u malee hin quufu maal akka ta'an hin beeku. Ashantaan wayyoo galee sooshaal miidiyaa kanarra umumaasiin galchi yaada naaf galchi na galchi jedhaarani. Namni tokko yoo irraa haasa'e hin ga'a. Badii jirtu takka namni tokko yoo irraa haasa'e isumarra quufanii osoo dhiisanii dubbiin hin babal'atu. Ijaa kanallee ani rakkoo galtee akka araaramaa turanii waan araaramaa turanillee sooshaal miidiyaa kanarratti argaa ture. Ibsi uffisus sooshaal miidiyaa kanarratti argaa ture. Tubamuullee asumarraa dhagayaa ture. Bilaaf yoo jedhe argatuu hin dandeenye. Deebi'anii qoqqotuu miti jecha. Yookaan egaa fuulduraan araaramuu lakkiyanii dhiisu malee egaa araaramanii dubbima sanuu deebi'anii sunis kana ta'e kunis kana ta'e jechuun hin barbaachisu. Gaagama biraa fidee jira jechuun rakkoo biraa fidee jira jechuun. Kanaafi ijoolleen kun daa'immanii mucattiin tunis daa'imaa gurbaan kunis daa'imaa. Namni daa'imaa namni yaadan galfanne kana itti shidani asgabbiin argatu nama guddatu tuffatee dubbii irra ejjatee Ilame abu yaa keenya ani uummata kallee barbaadu dhiifame isin afaanillee dubbadde mee fakkeenyaaf dubbii arsoomaa laalila dhaggeeffadhu amma ani wanni barbaadu fakkeenyaaf ani kun amma dura akka tasaate jarjarre wanna amma dura san akkuma ati beektu dubbadde mee dubbii san booda guyyaa takka akka tasattu osoo miidhamellee osoo diramellee ila osoo lubbullee na keessaa baateehu ammaan booda dhimmuma waa'ee waanuma gartee ummata kiyyaa kana wal qabatu akkuma hin dubbanne ofirratti murteesse. Ammoo duuba dubbii ofii soogidde ittiin naqachuuf fidanii arsiin duraanuu akkasi jedhee eega gubbaanatu mee jalaan na baasi jedhanii fidanii amma namnilleen akka gaafa duraasanii deebisanii ani kun abuyyaa kiyya jireenyi kiyya kun miidiyaarra oo dhugaa rabbii dubbanne ani kun ka ittiin jiraachaa jiru ka ittiin of dandeeyaa jiru arraas borus miidiyaadha. السلام عليكم. وعليكم السلام. أما تكاد إفهمها أبو يحيى راجع راجعنا أبو معاذ نوسكول شادي إفهمنا أقوله كدير أما ما بتجرا لقادا ميدياني واحد سجوسو دندا هوجي أتوجت كنا والكبتشو دندا إني همارا كون كبو هما ديبان كبو أما مالني كان أكادوم فاقيات سيتا ما تشوفي زكافتشو وربادو waa'ee jireenya maatii keessanii mana keessaa jechuudha kan ta'etu biraadha. Mana keetii namni fedhe abbaan fedhe galeef haati faatee sababa ta'uu malti ani sababa ta'uu mala namoonni bira sababa ta'uu mala dubbii sanaaf jettee bultii kee miiran masakamtee namoota ajandaa duraa barbaadu ajandaa xuyisiistee ergasii immoo waan akkanaa gochuu kana ati akkamitti ilaalta inni biraa immoo waan kana ofirraa dhiistee yoo dandeessanii rabbiin isiniif ta'e biyya akkuma reef isiniin jee biyya sheekaa ulamaa'iin abbaan gadaa namoonni gurguddaan jiru keessa jirtan fixadha yoo dadhabdanoo dirqiin namni hojii jiraadha namaan jedhu hin jiru karaa seeratiin xumurattanii dalagaa ta'e jala deematte isilleen dalagaa biraa jala deemti maaliif sababa atii fi isin wallolteen namni gara gandaatti deebi'ee namni gara hidduutti deebi'ee wallolu jira kun dhugaa jirtu koomentii jalatti namni wal xiqqeessutti jira yaa jara kenna waa'ee nama dhuunfatiif akka waan jireenya teessan tana keessa isaan galchuu osoo hin galchine jechuudha. Suni maalirraa namuu miiruu fi ibsachuuf inni kun immoo ajandaa ittiin beekamu wantoota adda addaati jechuudha. Kanaaf yoo rabbi keessa sodaattan dhimma dhuunfaa keessanii gama jalaatiin fixadhaa isinillee. Ammoo akkas reedii kana
Akkasii ol dhibee. Of xiqqoo qabaachuu danda'uudha qabdanillee namni akka nuun jedhe jettanii wal hadheessa wal madeessaa waan adda addaa darbachuu irraa of qusadha kunuun dhaamsa obbolummaa. Akkasii kana